الذي في تنسى وقام الرسا بكسر النداء يا واللافا ببسا وفيسا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا في جالتمتوتا داوتوتا ميديا مرافوق أرنتنمي كوبي أدام على أمة خينيا إدولي دلوتا ساني إدو مورا ساني كبنيا في أكسم مسهوري ساني الرا وقوتا تكدرا بوكي akkasitti mootummaan fala isin barbaanne jedhee hanga yeroo irraatti iddoolee garaagaraa gaara keessattii fi akkasuma rakkinoota garaagaraatiif saaxilamaa jiran har'antana waa'ee isaanii isin biraan geenya. Hammadhuma sagantaa teenyaatti nu faana turtii gaarii isiniin jenna. Allamii fintuunsaa waan qabu gargaarsa deeggarsa lammiidhaa iyyaa waliin labsa deebisaa qursiisaa. Buqqaatonni Oromoo kun yeroon isaan buqqaanis yeroo manni keenya daangaalee garaagaraarraa iddoolee garaagaraarraa daangaa akka naannawa Somaaliyaa keessatti argamturraa yeroo manni keenya uummanni Oromoo baay'inaan buqqaan keessaa warroottan buqqee keessaa uummata tokko. Uummanni kun yeroo ammaa mootummaan haala isinii mijeessina jedhee rakkinoota garaagaraatiif saaxilamaa jiraachuu karaalee garaagaraatiin nutti himaniiti jiran. Uummanni kun akkuma beekamutti uummata keenya kan daangaalee naannawa Somaaliyaa keessatti argaman achirraa rakkina shira abdii ileetiin achirraa buqqaanii yeroo ammaan tana Oromiyaa keessaa kanneen akka Adaamaa akkasuma Finfinnee dabalatee guutuu Oromiyaa iddoolee garaagaraa keessa qubsiifamaa jiranitti uummanni kunis carraan akkasiitillee isiniif laatama jechuudhaan uummata lafarraa harkifamaa turedha. Uummanni kun akkuma beekamutti iddoon isaan irraa buqqaan aanaa Tulluu Guuleet iddoo jaamurraa achirraa buqqaanii rakkinootaa fi shira garaagaraarraa kan ka'een achirraa buqqaanii yeroo ammaa naannawa Araddaa Laga Mixee iddoo jaamtutti uummanni kun rakkina garaagaraatiif saaxilamuu irratti argamanii mootummaanis karaalee garaagaraatiin formaata isiniif barbaanne jedhee uummata kana akka lafarraa harkisaa jiran jisigaa miidiyaa Moraafuuq yeroo itti bilbilee gaafannu isaanis akkana jechuudhaan nuuf ibsanii. Bakki nuti irraa baqanne aanaa Tulluu Guuleet godina Jijjigaa bakki itti baqannee amma itti argamnu Araddaa Aanannoo Mixee aanaa Jaarsoo Araddaa Aanannoo Mixee bakka jaamtutti argamna. Maatiin teenya wanni takka tan jirtu barnoota dhabaa tajaajila dhabaa maatiin teenya baay'ina siyoo na gaafatte maatii 578 maatii 578 yoo kan na gaafatu baay'inni maatiidha. Abbaa warraa mana 220 obboleessa kiyya achitti argamna. Kanaafuu rakkoon waan hundi taasisutti obboleessa kiyya yookaan kanarra nu gargaartan taate ilmaan Oromootti kan labsanu dabarsitan barbaannadha. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota daawwattoota keenya gaam uummanni kun uummata keenya uummata foon keenya uummanni kuniin keessaafu uummanni keenya kan addunyaa irratti argamus ta'e roga hundaanuu biyya keessaas biyya alaas ta'e uummata kana rakkinoota adda addaatiif uummata saaxilamaa jiru yeroo ammaa iddoo galanis akkuma viidiyoo irratti ilaalaa agartan kanatti akkuma karaalee garaagaraatiin ammaan durallee isiniif ibsaa turretti uummanni kun uummata rakkinoota adda addaatiif saaxilamaa jirudha. Gama biraatiin uummanni kun ammaas wantoota takka takkatan mootummaan isiniif goone jee waadaa gale keessa iddoo mana jireenya isaanii akkasuma iddoo sanirraa kaafamanii iddoo Oromiyaa keessa kanneen akka magaalaa Finfinnee fi iddoolee takka takka isin qubsiisna jee keessa iddoo sanitti manneen isaaniif jee qophaa'e ammoo warroottan achirraa ol hin baqatiniitu kanuma naannoo Araddaa naannawaa Aanannoo Mixeessaniitu fi akkasumas uummattootuma warroottan rakkinoota kanaaf hin saaxilamaniitu mana san fortuun kennamee fi achi keessa galaa jira jechuudhaan miidiyaa Moraafuuqiif himaniiti jiran. Dhugaadha warreen biyyatti hafe warreen ol fuudhame illaa hanga mana 20ti warri gaanuti daarimuu fi wanna as cabe luqqoorraa aanaa Tulluu Guuleet godina Jijjigaa jala baqatee dhufe
hanga nama 21 wanni irraa ol fuudhame wanni hafe mana 220 jenne kanaafuu waraqaa koodii manaa tan nuu kennamte nuti keeshaa qabna akka marsaa lamaffaati nuun ja'an cinaan tokko harkatee jira cinaan tokko siin harkanne hangi harkatee mana 70 harkame hammi kun harkatee koodii manaa ifii gartee waraqaa baqataadhaa sun hammi harkatee hammasi mana 70 hammi kaan irra guddatee warra biyyaa fe'anii warra biyyaatii ol deeme warra aanannoo manneen qabuutu ol kutee wanna adaamaa fi idileerraa mana harkatee jechuun warra aanannoodhaa kan baqataan ta'inii keessa fayyadame nuti gaa yeroo suniif maatuma teenya bakka sana jira malee nuti lolarra turre warra aanannoo itti fayyadame aanaa jaarsootii bitamee maallaqaan akkas goosise kanaafuu manni ammaa fi daranjoo jira daranjoon isaan itti jiranis tana akkuma amma dura isin asoo deessine obboleeyyan keenya baga nu gaafattan. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota daawwattoota keenya warroottan kallattiidhaan miidiyaa mooraafuu hordofaa jirtan uummanni kun uummata keenya uummata keessaafuu shira diinaatiin qabeenyaa fi qe'ee isaa inni irraa buqqa'ee yeroo ammaa rakkinoota garagaraatiif saaxilamaa jirudha. Mootummaanis yeroodhaa garooti lafarra harkisee akkan isinii goonaa akkan isiniif taane jechuudhaan uummata kana yeroodhaa garooti sobaa turedha. Saniif gaa nutis hawaasni Oromoo kan guutuu addunyaa irra jirru uummata kana keessaafuu yeroo ammaa wanti hamtuun isaan harkaa qabu nyaataas tahee uffataas tahee rakkinoota fayyaatiif akka saaxilamaa jiran nuuf ibsaniiti turan. Jiruu keenya akkuma yaachise haala fokkisaadha nama yaaddeessu siin jeetti mootummaan gargaarsi isin nu kannaa jirtu kiiloo 15 nama tokkichaa irratti kiiloon 15 baatii lama nama ni jiraachifti. Baatii lama waliin eeganii baatii akka jidduu baasanii waan baatii takkaa kan nuuf jiran. Haalli mootummaan itti nu ergaa jirtu kana kiiloo 15 baatii lama nama ni ga'a. Gaafiidha mee bileessa kiyya yookaan nama ni gaheette baatii lama kiiloon 15 kan nama tokkichaaf kennan sunuu qamadii yookaan boqqolloo yookaan bishingaatu kun jedhamu yookaan nama ni gahaa kan naan jettu taate ni gahaa naan jedhatu gaafiidha. Kanatti aansee ammas inni lammaffaadha kanuma wanni nu kannaa jiran takka hin jirtu jechuudha. Karaa lammataa karaa sadaffaatiin sharaata kan qabnu bistiisa kan qabnu amata lameen kana ala galu jira namni keenya. Nuti irra jirru obboleessi rabbii haala rakkisiisaa keessa jirra. Haala yaachisaa ammaan tana wallaahi karri deemaa jirru karaa gartee naannoo Oromiyaadhaa waan ni dhayyaa jirra bulchiinsa naannoo Oromiyaadhaa caffee dhayyaa jirra. Maatiin teenya haala rakkisiisaa keessa jirti. Wallaahi bineensaa wajjin qoodachaa jirra haala jechisiisaa jirti maatiin teenya amata lameen isin quba qabdan kana amata lameen biyyaa cabne kana. Xiqqaa fi guddaan ilmaan Oromoo kan ala jirtan ka biyya keessa jirtan akka nu bilchinaa dhaabbatanii maatii teenya irraan tana baraartan barbaannaa isin jenne rakkoon nuti irra jirru karaa tokkoon diinaan nu echa muraadaa diinaan nu echa dhawaa jirra gaarii murraa diina dhawaa jirra maatiin teenyaas halkan amadaa irra bula guyyaas aduudhaa irra oola jechuudha haalli nuti amma keessa jirru haala yaachisaadhaa ilmaan Oromoo bakka jirtanii ol kaatanii dhaabbatanii ilmaan maatiin tun teessanii akka baraartan barbaannaa. Saniif gaa uummanni keenya uummata keenya kana roga hundaanuu akka cinaa dhaabbattan kun dhaamsa keenya kan miidiyaa mooraafuu girraahi. Sagantaan teenya tanarraa tan waa'ee uummata keenyaa kan keessaafuu shira diinaa abdii ileetiin buqqee yeroo ammaa araddaa aanannoo miteetti argame irratti xiyyeeffanne har'aaf asumaan xumurraa yeroo biraattis qophii addaa biraatiin hamma walii dachaanutti horaa bulaa isin jechaadha. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.